Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala Seer YouTube. Guyyaa har'aa kana barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Jidduu kana barnoota illee isinirraa dhaabee ture. Sababbiin isaatiin akkasiisan tuna mudate. Ofii kiyyaa viidiyoo hojjechuutti dhiiseetumaan kama wannaafaa bakkuma argee guuree poostii godhaa ture jechuudha. Har'a immoo viidiyoo barnootaatiin walitti deebine. Barnoonni guyyaa har'aa kuni haala viidiyoos ta'ee suuraa keessan yoo fakkeenya viidiyoon kun nama lama laallata. Tokko nama bilbila ofii bilbila keessa yoo gurguruu heddan isin barbaachisa. Inni lammaffaa fakkeenyaaf suuraa hin taanee fi viidiyoo hin taane bilbila keessan keessaa ni dhiixaniimi. Kanaafuu suuraa fi viidiyoowwan akkasiisan ammoo bilbila keessan keessaa dileetii kan isin gootan laaftumatti osoo appilikeeshina tokko hin buufanne namni isin dhoysitan suni takkaammoo namni isin bilbila itti gurgurattan suni yoo nama bilbila beeku ta'e karaa laafaadhaan arguu danda'a jechuudha. Tokko kana. Inni lammaffaa dogongoraan suuras ta'ee viidiyoo jaalattan if jalaa kan dhiqxan laaftumatti guyyaa 30 keessatti eega dhiqxanii guyyaa 30 keessatti deeffachuu akka itti dandeettanii jechuudha. Kana lamaan isinitti argisiisa. Ani Seer YouTube'dha. Haga ammaa chaanaala kanaaf haaraa hin taateetiniin odoo subscribing godhin fuula kiyya kana laalu hin qaanfattu. Aboo waan biraa sirraan barbaanne subscribe godhi mallattoo beelii fuulduratti baatu tanarra dhahiiti sana booddee ol kan jedhu irra kaadhu barreeffama ol jedhu kan gubbaa kanarratti deeffadhu achi booda viidiyoon kun yoo sitti tolee barnoonni viidiyoo kanaa si gammachiisa ta'e laayikii tuquu hin dagatin. Yaada kan kee kan qabdu gara koomentiitiin naaf barreessisiin jecha gara viidiyoo qabadhee dhufeetti isin dabarsa na waliin ture. Egaa daawwattootaa fi jaalatamtoota Seer YouTube egaa gara viidiyootti isin dabarseen booda jechuudha maal gootanii galarii keessan keessa seentuu jechaadha. Aappii galarii isa kana keessa seentanii jechuudha. Amma erga galarii kiyya keessa seeneetti niin jedhee maal godhaa viidiyoo fi suuraawwan as jiru kana hunda bakka takkatti dileetii godhee isin argisiisa jechuudha. Viidiyoo fi suuraawwan hangana heddummaatu kana bakka takkatti dileetii godhee isin argisiisa jechuudha. Okay. Raayitii jirtu tana irratti hin dhaaba bakka takkatti amma kun hundi raayitii godhatee jira jechuudha. Kinoo akkuma argitan raayitii itti godhee jira jechuudha. Kana hunda bakka takkatti dileetii godhee isin argisiisa jechuudha. Dileet kan jedhu kana irratti hin dhawa. Asirratti dhahee kinoo kana hunda eegaa daawwattoota hordoftoota kiyya maal gootanii erga gara viidiyootti isin dabarseen booda mallattoo galarii keessan kana keessa seentan. Erga galarii keessa seentanii mee viidiyoo fi suuraa asii qabu kana hunda dileetii godhee isin argisiisa jechuudha. Amma asirraa guutuutti dileetii godhee deebisee isin argisiisa. Kana hunda amma dileetiin godhaa asirratti dileet kan jedhu kanarratti hin dhawaa. Kinoo haala kanaan dileetii keessaa godhaa jechuudha. No video, no photo or video jedha asitti. Viidiyoo fi suuraalleen hin jirtu jedha dhiixee jirta. Amma akkam gootanii garuu as keessaa dhiqame malee viidiyoo fi suuraan keessanii numa jira jechuudha. Amma kinoo haala kanaan fida duwwaadha jechuu bakki lachuu asirrattis yoo dha'u duwwaadha asirrattis kinoo duwwaadha jechuudha. Wanni takka hin jirtu jechaadha. Ganaa takka jettanii yoo viidiyoo eegartanii jedha. Kanaaf amma bakka irra argatuu dandeettan isinitti argisiisa. As dhuftanii galarii kana keessaan jechuudha. Erga achi dhuftanii kinoo asirra jira kinoo. Kiyya amma suuras ta'ee viidiyoo 291 tuyyuu as jira jechuudha. Kanan asirraa dileet godhee bakka san jirti kinoo. Asirra dhooytanii sana booda asirratti deebi'uudhaan as keessaa argatuu dandeettu jechaadha kinoo. Waan bara meeqa dura akka gaafa jawaala bittanii irraa dhiixan hunda isaa haala kanaan argattanii jechuudha. Erga as keessatti argattanii garuu erga suuraa kana bakka san irraa dileetii gootanii guyyaa 30 isinii kenna jechaadha. Baatii tokko qofa. Baatii tokko booda
ifumaan as keessaa dileetii godhee hunda isaa as keessaa dhabamsiisee isin jalaa dhiqaa jechuudha akka deebi'uu hin dandeenyetti. Kanaafuyyuu amma suurawwan kanneen erga asitti arganne keessa deemnee suuraa nu barbaachisu fudhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kanan fedha yoo ta'e irratti qaqqabdaniituma raayitiitti gootan kafeetan sana hundattuu raayitii gootanii jechuudha. Kunoo haala kanaan keessa deemtanii kan isin barbaachisu sana raayitii irratti godhachuudhaan viidiyoos ta'ee suuraallee kan isin barbaachisu as keessa deemtanii raayitii itti gootanii deebifattu jechaadha. Anis ammaa kan na hajamsiisu keessaa deeffadhaa kunaa ta'uu ofirraa jechuudha. Haala kanaan keessa deemtanii viidiyoos ta'ee suuraa kan isinitti tole keessaa deeffattanii jechuudha. Raayitii irratti godhataatiin jira jechuu deebisuudhaaf suurawwan sanniin. Amma erga haala kanaan irratti godhanne maal gootanii as dhuftan kino. As dhuftanii jechuudha. Reestoorii kana jala dhuftanii osoo dileetiin taane reestoorii kan jedhu kan jalaa kanarratti dhooytan. Bakkuma tokkotti shap godhee gara kaanitti isinii dabarsaa jechuudha. Mee amma duubatti deebi'ee bakka reefu duwwaa jedhu san isin argisiisa kinoo. Asirratti reefu duwwaa jedha amman deebisa. Kinoo asitti deeffadhee jira jechuudha galarii kiyyatti kinoo haala salphaadhaan. Karaa laafaadhaan osoo hin taa'abiin osoo hin cinqamiin osoo aappii tokko gadi hin buusin deeffadhee jira jechuudha. Suuraa 28 fi viidiyoo tokko deeffadhee jira jechuudha. Haala kanaan viidiyoo fi suuraa isin jalaa bade deeffatuu dandeettu jechaadha. Ammoo warri bilbila gurgurtan ani kan isiniif dhaamu jechaadha. Bilbila keessa yeroo gurgurtan dirqama as keessa dhufuudhaan waan asii qabdan sana icciitii bakka tana qofaan dhiqee miti. Ina kan isinii dhaamu as qofaan dileetii akka reefu goone sana dileetii gochuu qofaa miti. As keessallee erga dileetii gootanii dirqama as dhuftanii bakka tanarra dhawatuudhaan as keessallee suuraa kanneen viidiyoo fi suuraa bakka tokkotti akkanatti kinoo irratti qaqqabdanii suurama tokko irratti san booda as dhufuudhaan raayitii irratti gootanii dileetii gootanii as keessaa dhiquu qabdanii jechuudha. Yoo kana hin taane namni bilbila isinirraa bite yoo nama bilbila beeku ta'e nama bilbila sirritti beeku kan ta'e taate dirqama icciitii keessan san argee booda isin qaanfachiisuu danda'a jechuudha. Namni waa hedduu bilbila keessatti hin deemmata waan yookaan booda isin saalfachiisu fa'aa yoo bilbila keessaa qabaattan rakkoodha jechuudha. Namni sunuu isiniin doorsisuu mala. Kanaafuyyuu shamarran fa'aa baay'ee of eegaa isiniin jedha. Haala kanaan bilbila keessan yeroo hiriyyaa keessanitti kennitanis waan kana asiin qofaan dileetii keessaa godhe jettanii sobuudhaaf hin deemina. As keessallee dhufuudhaan dileetii keessaa godhaatti ofirraa qulqulleessaa isiniin jedha. Ani seeruutuubiidha. Waan nagaa ammatti na hordoftaniif horaa bulaa dheebanaa galatooma nagaan tura.